Mee muktaar keenya goota daqiiqa malama. Dhugaa rabbitti nuti akka wallootti takkaa obboleessa keenya kana takkaa waa'ee obboleessa keenyaa Obsiin kana. itti dhufuudha akkas taanaatiin taphatina irraa dhaabbadhu irraa fudhatini naan dhufu jira hundaa'u. Shurrubbeen akka Oromootti taheeti malee akka Wallootti miti. Akka ijoolleen Oromoo Walloo shurrubbee komii irratti qabdu ni beeyna tolchinee bareechine. Akka Oromoo jecha ijoollee Oromooti jecha obboleeyyan isaa kan wajjin dhalatan qubaa qubatti aanaa warra Wallootiin jibbame ni beeyna. Sababaan maali? Lola kana gandummaa tana seenuu diddarraa nama osoo namni Walloo qabamee ijoollee teenyatti sin koomandoo harka jiru ijoollee Walloo harkaa ijoollee sin koomandoo gadhiise. Bar sooshaal miidiyaa ol seenuu baannus jala kana daawwatuma jirra. Osoo qabamee harkaa jiru san osoo hin baasin kana baase sanitti harkaa didanii achirratti dhuguma gaammaasis wama sirriitiif itti haalta ijoollee Wallootis. Osoo isaan san gad dhiisin kana harkaa baase achirratti nyaadhamee jira. Maaliif gama lachuutiif silaa bara zaban ammaa kana namni dhugaa dubbatu bakka ol seenee buluun qabu. Namni dhugaa hojjetu bakkumaa hin qabu. Dhugaa isaati. Garuu dhugaan nama biratti akkanatti bakka si dhoorkiti malee rabbi bira bakka sii qabdi quba qabaadhu. Tanan dagatiin. Achin dagatiin immoo. Ta rabbi biraa siif jirti. Ilmi namaa irratti ilma namaa bira namni dhugaa hojjetamu dhugaa hojjetu hogguma takkaa hin jaalatamu. Saniifuu bakka saniis qabee namni jiru. Amma irra guddaan nama bakka shurrubbeen irraa tokko nan beeku. Nuti ni beekna. Ni beekna bakka tan. Silaa Oromoon achi jiraanne Tigreen nama tokko waliin dabarsitu. Dhalaa feetu ni guddiyat feetu dhiiraa ni guddooti. Saniifuu ati galatoom. Dhugaan rabbi biratti si jirti. Ta immoo waltajjii irraa yoo deebine waan kana hundee silaa dhaamsuu barbaadanii. Akkuma reefure dubbadhetti waldaa si koomandoo jira. Waldaa Walloo jira. Waldaa Harargee jira. Akkasuma gareen jaaramtee jirti. Quba qaba sooshaal miidiyaa irratti namni kun bara lamaaf isa dura waldaa'uma eebbisaa ture. Namoota waan kan hoogganu yaamee maan gaafatin. Manguddoo Walloo maan fidin. Manguddoo Harargee maan fidin. Abbaa Gadaa maan fidin. Nama Jarman jiru taateen tun Suudii dalagamte moo Jarmanii dalagamte. Warra Jarman jiru gastiira ta'a. Warra Masrii jiru gastiira ta'a. Oguta shurubbe maayikii bisa. Oguta shurubbe maayikii bisa. Oguta ismuuti mutgora. Awa wal jalaa gabbuuna qoricha keenya galatoomaa jirtanii gabbuuna ani haasawa kiyya Muktaar durataan kiyyaa ofixe isumarra naa guutuudha gadiin bu'a jabaadhaa. Embuini taaya deero daan oguta ka shurubbe maayikii. Aisaa taaya usi taaya. Kunoo Muktaar ni jira waan kennarraa buqqisee jira ani isarrattuu naa guutu shurrubbee galatoomi garuu hedduu takka galatoomi humaa takkan taatu absir. Ilmaan Oromoo guutuun si bira jiranii jabaadhu jabaadhu. Waan godhan lakkoofsa kiyya ergeef hin jira suuraa sadi ka biraa dabalee ergeef keessan. Laalaa umaatiin abshirji. Mana kiyya immoo naannottuu jee masgiida guddaa biraacha dhaqu isaami inshaallah inni biyya bulchu. Umaa yaadini abshiruma jee. Arteen fagaatin. Arteen fagaatinii miinaa bahe wallaahi gaafa Abdurrahmaan dheeree waajuu dur ittiin aaran ture wallaahi akkamitti Oromoon akkana jette jee. Naa bahan kalas deeqqifadha nam. Maaliif dheengadha ifa baasan. Ijoolleen keenya akka gaara keessaa dhiibban itti godhamee bahe ni beennaa jan. Har'a immoo deebi'anii warra gaaraa warra kalee gurguru jan hayyee jeen. Warra nama ficcisiisu maallaqa baasee jan hayyee jeen. Lola kana isaan labsee jan hayyee jeen. Allolaan labsuu jira moo namaan adda dhaabuu jira. Kana hunda hagoogan dhiise warri gaara keessaa warri meeshaa hidhatee nama fixu jiru. Warri ajandaan kan warra waltumuuti warra qaluuti moo kan warra gaaraati. Warra gaaraa hoggaa jiru warri gaaraa miliyoonaan jiraa bar. Siigale warri gaaraa mootummaa nuu gadiisan itti dhahaa ooletti jimaa isaa qama. Taasii itti dhahaa ooletti goda qamaa jechuudha. Oromoo waan nu gargaaraan jenne warri gaaraa. Warri gargaarsa Oromoo irraa eeggatu warra gaaraa kanarraa ta'u namni gaara kana waa balleessa abaluu fi abalutu waa balleesse abalutu hawaalaa namarraa buuse abaluu san fidaa yookaan isin hundaattu hoojan ittiin boonna irri na keessatti manamni siigalee gaafa dhalaan keenya salamu gaafa asitti gudeedamu isa akka fedhan dhiira akka fedhanitti tumanii maallaqa irraa buusan eessa ture hin beeku meediyaa irratti gabaa
gabaasaan turre. Isa kaase mee feemisa dhufee kaase warra kaayiroo kaase warra bargara nyaatu kaase eerii fistak sani hawaasa Oromooti immoo hawaasni Oromoodha daqiiqaa 30 keessatti wallaahi gaara sani Oromoon meeshaan taa'uun barbaachisu baha Oromoon jette ila asuma awwaalleeti yaanaa jechuun nuti ijaazaa ni feena dhalaa babbareedduu wajji taa'uu ni feena ilmoo faa dhaluu ni feenaar. Sigare kijiba mana gau gandumma wallahi logi bar shurubbe far video te takadamne bar social media kana bar aluma tala jigati tol bar male video takadumne barte maame bar maame dal mamaki ya bibi tasgabbai wan gara mafida abo wan gara maluma godu ka sabbe ka salaman no obsi Dugaageti salik budaya. Dugaageti osoo isin jiraachuu baatanii. Wushu butata isaa turbe. Afaan dubbatina obsi. Ogutaka itti fufaatti fufuudhisa. Mana badootti Oromoon bilbila qabattee darbuu dadhabde kashaafa. Dhalaan keenya gudeedamaa ture. Warri jaartii hoggaa fudhate jaartii achitti halkan itti caffaraa bulaniitti ganama warri kottee nuun himinaa jee deema obboleesso. Qawwee namatti qabanii dhalaa 300 gudeedamaa bula. Way soba mee dhiirti dhiisa shamarran as jalatti barreessu haa dhabani mee shamarran Oromoo as jala barreessa dhiirti teenya kabalamtee xoofamtee dhalaa teenya itti sakraananii itti taphaa turan nama ibidda nama gaafiree nama gaafatee jira nama daqiiqa nama gaafatee jira namni itti cabee itti baqee qaamaatti irrateeti ofirraa kaasee saba isaa kana mataa ol qabatee akka inni deemuu fi akka har'a tawakkalataan deemu godhe. Tawakkalataa qofa osoo hin ta'in kan markanisi mateesse wal'aanetti kacabe mukaan itti hidhee qoricha itti tumee bakka faayidaatti dhabe baalatti tumee obaaseti qoricha arabarraa xalabee maallaqa isaa 6,700 qoricha buusee saba isaa wal'aannatee qajeelchuu jira. Inni maal godhu jira? Ganda fidiidha feemesii waa fidi jettuu fi warra agartee waan akkanaa meediyaa goonaata obboleesso dhiira jechuun dhiira qooda namaa keessudha. Waanyoodhaami. Qoshasha namni ka dalagatu dhuunfaa mataa isaati waa balleessita ergachuun jira isa kalee gurguru jan isa nama ukkaamsu jan isa nama awwaalchisu jan ergachuun jiraami aniin kun hagaarraa jaarsa waa dhufuu eegallaan suuraa keenya maxxansanii dadhabnaan yakkama warri gaaraa akkamitti ta'e kalee gandummaa kee jira naan jani kunumti loogidha wal fidumti isaanii loogidha hoggama dura wal fidumti isaanii loogidha assalaamu alaikum mure ilma haadha raawwate kam halo waan gaariidha. Obsa gutaka feesee gutaka jarana hadifam nama tokko dhufe ogutaka nama kana naaseesa guddoodha waan irraa kanarra ogutaka akkuma keessanitti nama booranaati mee yaadan waa kannu waa shurrubbeen jee kanarra wal qabsiisee ifa nuuf haa godhu ogutaka jaarsa booranaa nama qabnu yeroo ammaa kanatti abbootii gadaa hayyuudha ogutaka isarraa yaada furannaa. Ilma Abdallah Umaru Abdallati naannottuu jee gaafatee haadha qabeenyi kiyyaa fi wanni kiyyaa achi jira fiigansaa. Shurrubbee arra ragaa dhaggeeffadhu ilma laal jaarsa guddaa kan booranaati namni kun mee waan ati dalagu jirtu caalaa nama ogguu si takaatanurraa si hordofurraa hojii uummata Oromoorraa ogguta kennee haa dubbatu carraa isaaf kan dhimee akkuma arra dhimma si jirtu kana ni haasofita waan hunda Oromoo waan ati dalagaa jirtu caalaa Oromoo waan qooda si keessu caalaa dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha. Oromoon takka mee namni ilmoon haraam yoo taate malee ilmoon halaal takka shurrubbee gochaati gootus ni dinqisiifatan wanna ati dubbachaa turte dheengadda artistii Ibro Ibsaa qabdee waan ati godhaa turte san hunda nama jaarsaa kanaaf dhiifnaa arra wanni irraa tan inni hojjete kana wanni inni irraa tan isiniin jedhan siidii see itti fufi habibi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا نما جارسا بورانا نانجت نت فكاتا نماتو والجلسين جل دربي يعني أمين جدما محمد شروبي نوردفاني نبيكا شروبي أكمتي بيكتا مالرتي بيكتا هلا كمين بيكتا ونانجت واي شروبي راكو فادو بدا شروبي مانا غرا غرا رت balaa amma yeroo ammaa deemtu kanarratti haala mana garaagaraa
irratti walitti dhufnee jirra. Dhiheenyuma kanas mana nama tokkotti wal geenyee jirra. Shurrubbee kanan ittiin isa beeku hanga balaan kun dhufe akka saa ibidda dhale jedhan. Saan ibidda dhale arraabuudhaaf ni guba, dhiisuudhaaf ammoo dhaltiidha jedhama mammaaksa naannoo keenyatti. Ani Arsiidha, Boorana osoo hin ta'in shurrubbeen nama akkasiiti. Akkasitti rakkataa ture ijoollee tana keessatti. Mana kaan deemee waan kana dhiisaa, waan kana hin kaasinaa, waan kana irraa hin dubbatinaa, wanti kun hamtuudha, gandummaa kana dhiisaa jedhee nama yeroo hedduu irra deebaa dubbatee kaasee dubbataa ture, falmaa ture, ijoollee isaaniitiinis wal dhabaa ture. Namoota kanaaf iyyaa turedha. Maalidha? Inni hamtuu kana keessatti qulqulluudha. Waan isa beena keessatti tokkummaa itiksuu malee tokkummaan akka dhufu irratti halkanii guyyaa jaarsummaa keessatti illee waliin hirmaannee jirra. Yeroo jalqaba balaan kun ka'u saniin boodaan hin dhiisee iyyuu hangaan dhiisee Maamad Shurrubbeen ofii isaatii itti cinqamaa ture. Maqaa kana ijoollee kana wajjin ijoollee hamtuu kana wajjin maqaan Shurrubbee ka'uudha dogongora. Waan adda baafamuu qabu, waan ka'uu hin qabne maqaan isaa akkasii ka'uu namootu waan sirriiti miti. Inni kun ka'ee hawaasa kanatu nama qulqulleessa. Hawaasa kanatu ammootu nama qulqulleessuu danda'a. Hawaasa kanatu ammootu galabaa fi waan firee qabu adda baasuu danda'a. Mucaan kun waan firee qabu. Wanti firee qabu galabaa wajjin yoo ka'u nutu isa qulqulleessa. Argitee nutu qulqulleessuu deemu. Hawaasa kanatu qulqulleessuu deemu. Hawaasa kanatu eenyuun qabna jedhee addaan baasuu deemu. Isa kana gochuun ammoo gahee kenna. Gara biraatiin ammootu namoota galabaa rakkoo gandummaa kana qabatanii deeman saaxiluun gahee kenna. Kanaaf Muhammad Shurrubbeedhaan wanni ani jedhu akkuma kaleessa gaafa ati gabbaatee gandummaan haafuu jedhaa iyyaa turte sanitti har'a ammoo dhugaan kan kee haa ba'u jennee gara fuulduraatitti illee har'allee nu si faana cinaa jirra waan ta'eef Amiin keenyaan kabiraan aan gaddisiifne bar gandummatti na harkisan na arrabsan kalee gurgurajan dhiibbaa godhan akkaan gandummaa seenuu barbaadan. An nama walitti qabadhee hammadheen didee rincice. Siigalee nageenya nama naannoo kiyyaa jiru ilmaan si komandoo eegu kan na bira jiru hammatu kan narraa eegamu san jechaasiimi gochaasiimi bakki sun naan hin malu. Garuu afuuftuun feemisni agartee miliyoona 2 miliyoona takka baattee hoggaan ani iyyuu hin dhageessu. Yeroo namni waltumu hoggaa namni osoo namni gorra'amuun eegaliin hoggaa namni ablee wal diddiru hin jirtu. Yeroo naan iyyuu hin jirtu maa takkaan dubbatiin mana isii elilli itti guurratti. Warri har'a keessan maqaa keenya fi lakkoofsa keenya maxxansu. Jibbaa dhugatti gandummaa nu feemisarraa dhufte. Dhugaa nutti himaa yoo barbaadan. Lama karaa gandummaatiin nu dhabnaan warra gaaraa jan. Hayyee tole hayyamuma Oromootinuu gaara kanaa ni baana nuti. Dhalaan kalee gudeedamaa turte kan eenyuti? Obboleettiif intalti adeera namaa gudeedamaan turre. Dhiirti kabalaan dhaamtee dhalaa biraa oofamtee dhalaa fuula namatti salaan turre diinni. Gama lachuurraa dhiirri keenya miliyoona 2 miliyoona buusaan turre. Itti cabneeti barqaamaatti irranneeti ani amma cinaachan foora baasa. Anaan deemu haasa'u kun taraa 7. Guyyaa miisilaa huccuu baafadhee siin garsiisu. Taphatti hin dhufne bar. Dhiifnee fi baana. Hiikkadhaa diinaf baadha moo akkuma sila baanu faannoo fi wanni Tigreen dhugaan deemti dhugaaf loltii jeeloon Oromoo Wallootii fi dhugaa Oromoo Walloo dubbatuu sodaatee warra Tigree dhugaa galchee Eertiraa dhugaa galchee Tigreen cunqurfameeti faannoon cunqurfameeti haqaaf lola fedhii dirqameeti jee saba isaa Oromoo Walloo irraa halkan takkan dubbatiin kan nama isaa dhiisi loon isaa dishkaaf moortoraan dhumu oo sanirraa dubbate siyaasan isaa jalaa gufatu waa hedduun hin dubbisnaga har'a immoo ilmaan ganda tokkoo qofa hoo keessan suuraa namaa guuranii kennan hin hubatu hayyuudhaami xiinxilaadhaami maan xiinxiliin maal ja namoota meeqarratti suuraa keenya kana ergamuu jira warra gaaraa maaltu as keessa fide maal fidao diroonii kaasa nuti duunee jirra har'aami ka duune gaafa lafaa utaallee namni keenya miidhaminii namni keenya karaa kanatti wanni nuun keenya cunqursin jenne sani namni yoo badii balleesse sitti dhufe
Oggaasitti dhufe ol galchiteeti ka hawaasni 180 galchi jiru. Aboo kalee gurgurta. Nama diramu kana guutuu kalee isa gurgura. Isan nama bobbaase faayidaa keessaa qaba. Arabaa walii galee kalee gurgura. Kalee tiruu hoolaa seete. Nama qubee haa hin beekne fi nama bishaan qabbanaan arganne jaldeessa wajji goda galu. Kalee gurgura akkami jette. Taak dhiibba jibbiinsa Oromoo Walloo keessaa mucaa tokkichaa kanatuun heeranis nama dura dhaabbata. Lakki namni jawusiisuma kana bakka jiruusi asi dhageettii qaba. Hawaasa biratti fudhatama qaba. Akkamii cabsinaa yoo taate waanyoodha sun. Siigalee hagana gabbuun namaa kanaa jechu yakkamaan gaafa dhufe ol galchitee gaafattaa jechu. Hawaasni Oromoo as jala jira nama shurrubbeen tumee maallaqa irraa buusa asnaafiti. Tokko kunoo as jalatti 16 barreeffadhu jiini waan inni irraa fuudhe naa gaafadhu. Shurrubbee dhalaa gudeete asnaafiti. Siigalee qoshaasha gabbuun namaa maal? Hayyuu Oromoo gaffidanii cinaa ta'anii warra gaaraa warra maal hayyee kottu. Naa galchi warra 16 kana waan irraa qabani. Okay. Kuda jangan ogal, warna kuda jangan ogal campur. Qoricha ungashini dis. Kun ajandaa biti tun jibbana Dhaggeeffadhaare bira darbanii warri gaara keessa Ogal meeshaa bitee kuda jaga barreeffateef gaafannee gaddeebifna. Oggusuma gaddeebifna. Tokkoon ogalchi. Warri gaara shiftaa gaara keessatti bidda baatee taa'uu jira. Shiftaan gaara jiru ka gandummaa keessatti hirmaatee nama qalee jira. Asnaa kenna Harargee irraa ta'e Walloo irraa ta'e kutama fedhe ka Arsii irraa ta'e. Inshallah Ayyaash irraa qabee haga haxaabitti nama gaaraa kan waan kanatti hirmaate asnaa kenna. Maaliif ofuufuu waliin feenuu garuu dhugaa waliin dhoosinu. Maaltu kanaan dhufu? Nuti ni baana fi diinni akka fedhaa godhu nama keenya. Obsa, nasi gachaa goe obsa, sinoo deebisaa goe obsa. Reefun tana maamma kiyya. Shurrubbee kiyya reefun tana Garee godaansa seeran alaa keessattuu waggaa meeqa nama dadhabne beenna nuti. Warri garee san keessa jirus beeku. Hamza fudhannee kottu nama 16 erguu fittiin jira qabatutti ka jirus gabbuu jira obsa gutak. Yono isin erguutti jira qabadda warri 16 barreeffatan hundi keessanuu qabadda. Oggutak hayyee dubbaddo Habibeet waan dhufteef bichaa dubbaddo. Oggutak qoy olin isin deebisaa jara keenya jara kana 16 kanaan ol nan nagaan Wal jalaa bufna. Kuda hayyee dubbaddo jangan waan gurbaan sirraa fuudhe qofa himu waan biroo sirraan feenu. waan shurrubbeen sirraa fuudhe bichaa tarresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beeku carraa jalatoonnee hin kadhannee wanti illee barreessu nu argannu sanumaaf 16 beeku malee shurrubbeen nama namarraa waa fuudhuu miti beektu ofiituu waa seera. Ayyee jalootaa hordofi. Akka saanaan Jalootaa galatoomii jalootaa hordofi. Sisteman Injurdisi. No, laal muktaara waa takka mee waa isa miidiyaa kana isiniimu soorii laal waan dhaggeeffadha akka takka dhiifama wajjii. Oluma seenaniituma carraa haasoo kana harkachuu fi ol barreeffatan malee namni isa kanarraa waa qabu ni jira jechuudha akka mataa biyyaatti. Nam tokko irratti nagartu nam tokko irratti nagartu. Nama rakkate gargaaru ture, nama dhukkubsataa wallaanu ture, nama asii Itoophiyaan nama hunda gargaaru ture, nama waan qabu nama cinaa dhaabbachuu ture anan kaan isa beeku fi hanqaan miidiyaa kanatti isa baree. Turko kana ofuufuu janii bar. Obsi laa reefu waan jaani galtii irratti reefu waan jaani shurrubbee reefu waan jaan maama shurrubbee ol galchaadhaa jaan maama shurrubbee ol galchaadhaa jaan tokko. Afaanii baasanii janii bar isaanuu akka tiimitti warri gareen jibbiinsa kiyya qabu nama gargaaraa 200,000 ni kenna 250 ni kenna torbetti miliyoona 3 miliyoona 2 kenna har'a shammaa hun qabuan garuu eessaa fidaa maddi galii isaa eessa kalee ilmaan Oromoo gurgura kana siyaasa hanga kana deemuun gabbu'aadha. Namni waan qabu kenna gaafa qabu ni kenna maaluma isa dakale hudduu jaartii isaa qoteen fide maaltu dhala.
Maali akka yaada kootiitti yaa'u uummata Oromootiif godhaa jirta. Nama cinaa dhaabbachaa jirta, deeggaraa jirta. Akkasuma ammaas gaafa durii fi gaafa tun yakkamoo seera addaan gaafannee namni yaada sirratti haa ol beeboo. Sanirra yaada waan qabanaa baane namni. Wishuu kana dhisiif, wishuu kana Lala dhisiif. kanan gaafatina. Mata dureen ana. waa tokko jira ni beekta. Laal maaltu jira ni beektanii waa Laala. tokko jira. Mata dureen shurrubbeedha. Anarra namni na beeku jira. Mata dureen shurrubbeedha. Maxxansa. Suuhulaa tiraan birratti maxxansa. Bakka jiraaddutti an duruu shaadaa qabadhee rafee shaadaa qabadhee ka'a. Isa kiyyaan rakkatina. Gaafin ani isin gaafadhe Oromoon shiftaa gaara keessaa hidhate kana baduu qaba. Dirooniin baduu qaba. Lakkoofsa isaanii fidaa jeemi. Hayyee ergaa jibbamne akka Oromootti ni baana akka hawaasaa tokkotti. Garuu warri dhalaan irraa gudeedamaa ture isinuma. Dhalaan gudeedamaa turtes tanuma amma asii deemtee udduuraaftu meediyarraayi. Jara saniif dhiifnee baana. Warri soddaa hidhatee jira 11 hidhatee hamma funyaanii jira. Nu guguddaa hin qabnu jarri guguddaa qaba. Heddumminumaan irraa fudhanne. Qaamaatti madoonneeti itti cabneeti. Nama keenya cunqurfame jenneeti. Warri lakki gaara sanii Oromoon sibiila qabuun barbaachisu hanna Oromootiif teessanii Oromoo cunqursitanii. Achi keessaa bahaa jettan duwwaa kaa hangattu qadheen bu'aa. 2002tti agartee kaa gooneti istiraa buunee qamaanaa jechuun agartee warra armaan dabarsine ija kaanne faa laalle. Yaani taraa taraariyaa. Warruma waan ganda kanaan wal tokkooti. qabate Warruma ganda tokkooti warri duwwaa nama gaafate. dhiifama. Ukkira namni duwwaa haa jiru. Mu'ee Yoo. dhiifama abbaan manaas dabalatee namoonni hordoftoonni as jirtanii wanti amma Muhammad kaasaa jiru kun waan akka qoosaatitti illee ilaalamuu miti. Waan ammootu waa lamatu wal qaba. Wanti Muhammad asiin kaasaa jiru namni saba biraa namni Oromoo irraa kaleessas jireenya isaa keessatti Oromoo irraa jibbaa qabu hidhatee bakka kana jira. Nu Oromoo eegaa jirra. Oromoo tiksaa jirra. Kutaan hundinuu warri gaara jiru qooda waan kana keessaa hin qabuu jedhaa jira. Amma akka Oromootitti waa lama adda baasnee addaan baasnee deemuu danda'uu qabna. Dhagootti jiru sagalee keessan. Dhagaamu? Jira ammoo Na dhagoo jirtanii. Godhamee taaptaap godha jedha keenya taaptaap godha damiin tura bakka nagaan dhufte taaptaap godha warri mana fayyadattanii mana kanaati gosa tuttuqa qaqqabaa jira sagalee. ammoo kiyyoo sagaleen. Keeni jira itti fufi keeni jira. Ayyee kanaafi wanti Muhammad kaasaa jiru kunillee waan yaaddooti. Wanti amma Oromoon itti jirullee waan yaaddooti. Waan kan namootu hawaasa nama kanniin ilaalaa ture. Hawaasa waan kana hordofaa turetu qabatama jiru adda baasa. Ijoolleen kashlabbeen badii irratti hirmaatte. Ijoolleen kashlabbeen waan hamtuu waan Oromoo mataa gaccabsu gama kamiinuu irratti hirmaatte. Adabamuu qabanii tarkaanfiin irra fudhatamuu qabanii waan irratti walii galu namni wal mormu hin jiran natti fakkaatu. Namoota isaan kana qofaayyuu miti. Sababa kanaaf jecha namni qulqulluu waan kana keessa hin jirre. Jarana ani obboleessi kiyya tiruun daa'imni umrii 18 karaa kana deemee marsaa jalqabaa keessatti tumamee miidhamee caccabee ofii kiyyaa yaaladhe. Oromootti illee dubban. Obboleessi kiyya tiruun an dhugaa isinitti himaa jira wallaahi ammallee achi jira. Caccabee tumamee wanni inni harkaa qabu wanti inni Yaman keessa taa'ee karaa san darbuudhaaf deeme marsaa jalqabaa keessatti warra tumame keessa obboleessa kiyya. Namni waan hamtuu akkasii dalage kun itti gaafatamuu qabaa walii irratti gala. Namni akka Muhammadi borullee kan haala hin taaneen gara kamiinuu itti makamu lakki namni kun qulqulluudha. Ijoolleen amma gaara jirtu jedhamu kunillee badii kana keessatti yoo hirmaannaan qabne
namni akka Muhammad qulqulluun ganama galgala gabbaheetu waan tokkummaa Oromoo lallabu kun addaan nuu baasee namoonni biraallee deeggarsa kana goone namni qulqulluu fi namni hamaan akka adda bahu haa goonu waan amma dubbatame kana muyee kiyyaati. Kaleessallee Oromoodhaaf dhaabbataa turte borullee Oromoodhaaf dhaabbatta miira keessa hin seenini Oromootu si qulqulleessa Oromootu si beeka waan ta'eef kan akkasitti qabadhu siin jedha. Namoonni kanneen irratti yaada osoo kennitanii gaariidha. Muyaati miira keessa bahe. Yaada ulfaadha Muktar wayis afaan jira fakkaata Muktar Abdurrahman. Akkumaan jeessanitti sa'a muraasa booda poolisii federaalaa dabarsanii poolisiin federaalaa iccitiidhaan akkataatti qaban kan hin dubbannu qab hunda isaanii maal qawwee isaanii maal kilaash isaanii jechuudha. Dhumate kana gammachuun namni waa'ee afarsoo fi maarree kun daqiiqaa 5 irraan fudhatu barqabuudhaaf. Kun ittiin hojii kana ittiin hojjetamu. Poolisii federaalaatti dabarsanii imbaasii wanta jennaan imbaasii qabuun hin barbaanne. Ati Suudii jirta moo biyya biraa jirta Bilaal dura waan biraa? Suudii jira waliin na qabdanii relaata. Miskiina rabbi. Laki. No, Suudii jirta moo biyya biraa jirta? Ani biyya Awurooppaa jiraadha. Okay, no. Gastiis warra Suudii dhimma kana keessa maaliif warri imbaasiitis waan harka keessaa qabuuf akka ati wanta adagaa keessa hin seenneef si gaafadhe. No, ana achi hin jiru biyya kamillee jiraadhu bakka kamillee jiraadhu waan seera cabsuu fi waan saba kan kee miidhu yeroo kamii irraayyuu safuu eeggachuun dirqama ta'a. No. Amma fakkeenyaaf namni biyya Suudii jiru yoo waa'ee imbaasii qeeqee guutuma san iqaamaa irra guban waan hin beekuuf isaniifis si gaafadhe rakkoon qabu. Namaafis tokko baraaraa tokko ibidda keessa naqu nama waa hubatu nama foloof deemuu miti na beekta. Atillee seeftii kee eeguu barbaadeeti si galee. Yaa sirriidha dhugaa keeti. Anaa kulli namni nama hin qabuu kajaan hundi kijiba qabuu eegalamee jira to'atamanii jiranii sanuu kilaashii isaaniitii fi qawwee isaaniitii hojii guututti karaa feesbuukaatiin isinii maxxansina. Shiftoota qabame hunda. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Qabamuu deema. Kanuma keessatti warra nama keenya nyaatu, warra nama keenya ummata keenya miidhu, ummata keenya warra dakaraa dallaalaatiin biyyaa baasee adda akka lubbuun namoota kanaa badaa jiru taasisaa jiranillee asumaan dhaamsa dabarsiifne. Maaliif jennaan hundeen waan kana adda fiixaa nasiikaati sun haada balaattuu isin dhaqqabuun ooltu jedhin. Waa'ee wantaa san yeroo hedduullee dubbannee ture. Viidiyoollee sagalee qofa sagalee taatanaan jaan sagalee miti kan hin ta'u irra guddaa akka namni biyyaan baane. Ana amma fakkeenyaaf anummaan Suudiif sagalee ta'e, anummaan Yamaniif sagalee ta'e, anummaan Dubaayiif sagalee ta'e, anummaan Beeruutiif sagalee ta'e, Liibiyaaf sagalee ta'e akkasii miti. No. Waa'ee biyyarraa bahu abbootii gadaa, qeesii, paastarii, sheekii, mootummaa Oromiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa, mootummaa naannoo Tigraay. Keessaafuu mootummaa Kibbaa akka federaalaa abbootii hunda laallatti kun ana qofaa miti. Irree deddeebineetiin dubbadhe. Annama miidhamaa yeroo fadhees hin dhiisa. Ani fakkeenyaaf baatii lama akkana baatii meeqa guutuu miidiyaa irraa fagaadheetiin ture. Waa'ee miidhamtoota namni takka dubbachaa hin jiru. Warri tiktookii ajandaa takka baatii takka irraa haasa'u. Nuti guyyatti nama 100 sagalee taana. Garuu ka dhibba nuti nama 100 sagalee taanu san hin mul'atu. Warra kana irra goota. Warra kana irra abbaan miskiinaati ajandaa takka walitti dhufanii baatii irraa haasa'u. Nuti guyyaa nama 100 irraa dubbanna. Nama 100 irraa. Waa'ee nama 100 olii haasa'e. Kuni nama tokkorraa baatii lamaa fi baatii takka irraa haasa'u. Kana namni keenya nama fakkeessaa jaalata. Dhugatti nama hojjetuuf nama dafquuf. Takkumaan nan jiyaarra itti maal feemasaanii amma guyyaa amata 2015 feemasanii. Amata 10 akka duraan feemasa ture.
Ani bar warri na hojii wanta jiru warri na hojii jiru bar dachii fudhatee siyaasaa ani bar mee okay haan amaaraa 500,000 peejii hojiidhaan 500,000 hin qaba. Kanaas peejii hojiidhaan nama 400,000 hin qaba. 900,000 miliyoona takka feesbuukaan jechuun dhiisi tiktookii. Baraan yoo mootummaa faarsee bardachii fudhadhee waan fedhe ta'uu danda'a bara. Waan biraa dhiisaati. Namni tokko maal jaa? Kan akka namatti qime ani yuutuubii siin qabu. Geemaa siin taphadhu. Yooni yuutuubii qabaadhee yooniin geema qabadhee haqaan qabanne silaa Oromoo irraa. Angaruu miidiyaan na qiyyaas na gargaara isin hin beeku. Maallaqaas naa kannaa hin beeku. Gubboos fudhadhee hin beeku. Amata 11 asoo namni tokko as gubbarraa sagalee namaa ta'uu hin barree sagalee barsiisne Oromoo matanaa sagalee akka walitti ta'an nu barsiise naaf barsiise. Akkana isiniin jenna silaa maallaqa tahee yuutuubii banadheetiin geema qabadhee nama arrabsee udaan dibadhee shintireetii keessa dhaabbadhee maallaqa guurradha. Garuu takkaa qarshii takka ilma namarraa fudhadhee hin beeku. Kiyya kannuu malee humna kiyyaan sagalee kiyyaan miidiyaa kiyyaan Oromoo Arsii, Oromoo Harargee, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Shawaa osoo hin jenne Itoophiyaa, Tigraay osoo hin jenne nama sagalee ta'u. Nama akkanaa kana silaa warqii shalanoo qabdan deebitanii garuu nu arrabsitan. Anna ajaa'iba yeroo ani ifumaan ajaa'ibaa. Isa uummanni kun hoolaadha moo? Isa hoolaa fi sagalee ta'u jira moo? Harree fi sagalee jiru moo namaan qaan jiru ta'u? Kawaa'iyyuuf kasaba kutaa hunda keessa deemee miskiina isaanii ilaaluuf ana. Ka mana hidhaa keessatti lubbuu miliyoona walakkaa ol baraare rabbii gaditti ana. Isaan nama tokko sadaqaa kadhachuudhaaf mana kiyyatti jaanii sadaqaa kadhachuudhaaf miskiina gargaarsisne nama miila murame aboo dura dubartii mana madaamdhaaf mirga isiitiif falmi sanbooda maallaqa irraa fuudhu. Kanaaf alaa kulli haal Namni sun baay'inni haa jiraatu munir keenyaati. Feesbuukaan keessattuu ijoollee wannaatiif sagalee taatee jirta. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif gaafa adda addaatti yeroo adda addaatti namni hundi si beeka har'a feesbuukaatiin gaafa ati taatu. Namarraa miti gaa rabbumarraa No. Arrabni gisee heddumaate. No. Arrabni gisee heddumaate. No.